Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkabuna jaalatamtoota kabajamtoota uummata Oromoo zirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaaf kabajaan kee isin biraa jiraatu jecha ashama arkabuna warri kiristaanaallee amantiif kutaan osoo addaan qoodin hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kee isin biraa jiraatu jecha wallahi baay'isin galateeffadha hedduuna galatoomaa naa ulfaadha kan islaamaa fi kan kiristaanaallee hundi keessanuu jechaadha. Hordoftoota Zulaamaa Shookataan hunda keessanuu isin jaaladha onnee irraa jechuudha. Ana walitti rabbisnaa jaalatu isiniin jecha hedduunaa galatoomaa naa ulfaadha bakka isin jirtan hundaatti tikni rabbii isin biraa jiraatu jaalalaa fi kabajaa isin qabdan hunda keessanuu argee hedduu natti tole hedduu gammade wanta akka jechuudha namni wayii jechuudha jaalalaaf kabajaa namni sun namaa qabu yoo namni sun nama mul'isu wanta arganii akkas nama gammachiisu hin jiru keessattuu namni wayii jechuudha yookaan dhiphatee yookaan cinqamee bakkee walumaa galatti bakka rakkoo wayii keessa jechuudha namni bakka rakkoo sanitti nama argamu jechuudha wanta akkas nama galateeffachiisullee hin jiru amma akkasii hin jedhu hin beeku hedduu naa galatoomaa isin jedha hordoftoota kiyyaa hedduu isin jaaladha isin kabaja. Isin jaalatanii ol isin jaaladha isin kabaja isiniin jedha warri keessan dhuftanii viidiyoo kiyya da'umsaa argitanii keessan dhuftanii akkasitti na dubbistan hundi keessanuu jechaadha warri ammoo achirra na jajjabeessitan hundi keessanuu jechuudha walumaa galatti isin jaaladha isin kabaja isiniin jedha warra na jibbitaniif illee yaa'oo mal gochuu hin danda'u kana jibbee na jaaladhu jechuu hin danda'u kana jaalattaniif kabajaa guddaa isinii qaba kana jibbitanillee ani isiniin jibbu yauka isiniin ammoo na jaaladha hin jedhu angaruu gara kiyyaa isiniin jibbu isiniin jedha galata keessan maaliin akka ibsu hin beeku sababa saniif baay'ee dubbataa jira jechuudha yauka bakka galata keessaniif baay'ee viidiyoo kanaan dubbataa jira malee viidiyoo kana waraabuu hin feene garuuyyuu wanta erga viidiyoo san argee booda koomentii san argee booda cinqabe sinna cinqamtan ijoolleen hedduun wallahi akka waan yookaan ofii cinqaa san keessaa bahaniititti cinqaa san furamaniititti akkasitti naa gammaddanii sababa saniif viidiyoo har'a bahee isin waraabe malee viidiyoo bahee waraabuu hin feene jechuudha hedduu isin galateeffadha naaf galatoomaa naa ulfaadha isiniin jedha akkasuma ammoo viidiyoo guyyaa lamaffaa tanaan dura sargi gadhiisaa ture san irratti deebii isinii deebisa jedhee ture paartii lammaffaa bilis paartii lammaffaa warri jechaa turtanii guutuu keessaniyyuu jecha akinooti koomentii akkana fakkaatu kana warri barreessaa turtanii deebii keessanii viidiyoo kanarra qabadhee isinii dhiyaadhee jira jechuudha viidiyoo kana hanga xumuraa dhageeffadhaati gaafii akkasin na gaafattanii zulaa dura si butee ka'ee amma ammoo deebitee sargii godhattee akkasuma ammoo erga deettee kaatee deebitee sargii godhattee koomentii akkana fakkaatu kana warri barreessaa turtan yookiin ammoo osoo hin barreessin warri gaafii isinitti ta'ellee jechuudha gaafii sanii qabadhee isinii dhiyaadhee jira jechuudha warri akkasii koomentii barreessaa turtan hunda keessanuu deebii isaa qabadhee isinii dhiyaadhee jira isiniin jedha. Haadha daa'imaa taane akkasii san gaafachuudhaaf yaaddanii garuu hin dubbannillee hedduutu jira jechuudha gaafin akkasii suni keessa keessanii uumamee hin dubbannillee hedduutu jira warra akkasii saniifillee deebii qabadhee isin dhiyaadhee jira jechuudha isin ammoo viidiyoo kana hanga xumuraatitti asumaan saabskiraayib laayik sheer gochaa hanga xumuraa naa ilaalaa isiniin jedha warroonni ijoolleen shaamaraa jechuudha. Viidiyoo kee kana ijoollee shamaraa uffatu ilaalaa jechuu osoo hin taane warri ilaallee hin jiranii ijoollee shamaraa jechuudha keessaa adda isin baasee warroonni gaa'ila hin godhanne rabbi gaa'ila isinitti haa godhu isin jedha warri gaa'ila godhatanii wanta an arge kana hin argine hunda keessanuu ilmoo jechuun miima rabbiiti kennaa rabbiiti rabbi isin haa argisiisu isin jedha warri argitanillee hin beektanii isiniif haa guddisu karaa rabbii irratti rabbi isin haa guddisu isiniin jedha homaa isiniin jechuu hin danda'u kanaa olitti baay'ee isin galateeffadha isiniif jecha hin qabu jecha isiniin jedhu dhabeetu wallaahi dhugaa dubbachuu fi waan jedhee isin galateeffadhu maal akka isiniin jedhutuyyuu na harkaa bada yeroo tokko maal akka jedhanillee nama harkaa bada jechuudha maal jedhanii akka itti nama galateeffatan jechuudha gammachuu irraa maal jedhanii akka itti nama galateeffatanuyyuu nama harkaa bada jechuudha yeroo tokko Ana akkasii ifama isiniin jecha yeroo tokko nama harkaa bada maal jedhanii akka nama galateeffatanu nama harkaa bada asumaan viidiyoo waadaa isinii seene san irratti jechuudha deebii isinii deebisa jedhee waadaa isinii seene san isa san isinitti hima jechuudha
Zulaan dura heerumtee kaatee amma deettee viidiyoo walii qaxxaltee gadhiiste moo? Ishiisni hima dhugaa dubbachuuf viidiyoon kanaan duraati ani duruma heerume malee amma waan sargii godhadhe hin qabu garuuyyuu kana dura maaliif gannuun dhiisneree gaafii jedhamutuyyuu sunillee hin jira saniifillee deebisni deebisa kanaan dura maamiltoota xiyyaaf jedhee ani osoo gammachuu hin dabarsine jechuudha alhamdulillahi gammachuun akka guyyaa sargii sun hin jiru garuuyyuu ofii kiyyaa of dhiphisaa ture jechuudha osoo maatiin kiyyaa baqaa dhaabitii hojii manatti deebi'inaan jedhaa turanii maatiin kiyya gimmaashni asaasa jira gimmaashni as shashamanii jira sargiilleen ka geggeeffame gara hasaasaatti malee asii miti jechuudha namni beektan hin jirtanii nageellee sigaaloo jechaan hasaasa bira dhaloonni kiyya achi jechuudha sumaanuu jezulaan dhaloonni isii eessa isin ijoollee eessaati warri jechaa turtanii ani gara hasaasaati jechuudha walumaa galatti asumaanuu deebisni ta'a jechuudha maatiin kiyya jechuudha abbaan kiyyaa suuraa irra argitanii abbaan kiyya achumarra akka argitan isaanii osoo kootuutii manatti deebi'i kootu asitti deebi'i hojii dhaabee sonaan jedhanii ani garuu maamiltoota kiyya hin as qayyamu jedhee hoggaa tana jechuudha hoggaa darbeera hoggaa tokkoo fi wayii jechuudha hoggaa darbee jira osuma isaan naan jedhanii ufii kiyya garuu ani maamila kiyya nas qayyamu hojii jidduun hin dhaabu maamila kiyyaaf jedhee ufii kiyya of cinqee jechuudha wallaahi guyyaa takka osoo irafti hin fudhatin jechuudha sargiin kiyya boru jedha an har'aa siyaasaa sadeeme jechuudha waan baay'ee nama gaddisiisu wanni akka seenaanatti ta'ellee hin jiru garuu an ufii kiyya of jibbee osoo hin taane ufii kiyya of jibbee osoo hin taane kabajaa maamila kiyyaatiif jedhee jechuudha kabajaa maamila kiyyaatiif jedhee amaanaa maamila kiyyaa eeguuf jechuudha wanti akka adaraa baay'ee ulfaatu hin jiru adaraa namni guyyaa har'aa namarraa fuudhee guyyaa boruu rabbiin biratti kakaffalu namni hunduu hin beektan jechuudha namni martuu akkuma amantaa ufiitti jechuudha adaraa eeguu qaba jechuudha keessattuu amantaa islaamaa keessatti adaraan hangam akka ulfaatu hin beektan jechuudha ijoolleen islaam muslimaa jechuudha adaraan baay'ee ulfaata warri kennallee warri namaa kamuu xiqqaan hin jiru alhamdulillahi warra gurguddaadha jechuudha warra sirriitti shari'aa qaban irraa baanee maatiin kenna hunduu argitaniirtanii suuraa irratti dubartoonni abbiirota kiyyaa hundi isaayyuu dubartoonni kenna guutuun isaa niqaaba ka uffatan jechuudha kan ammoo niqaaba uffataniif shari'aa akkasii qabatanii osoo hin taane bakka baay'ee ulfaata jechuudha walumaa galatti adaraa baay'ee ulfaata adaraa namaa san eeguuf jecha an ofii kiyyaa of jibbee osoo hin taane ofii kiyyaa of gate jechuudha kanaaf isin jedhu ittiin qophoofne walumaa galatti sargii maatii kiyyatu itti qophaa'ee maatii kiyyatu diggisee maatii kiyyatu shakalarra jira malee an ittiin qophoofne gaafa qalabatii bitadhu jechaadha gaafa qalabatii fi uffata bitatantu jira guyyaa samiyyuu jechaadha wallahi cinaa tokkoon hojii hojjechiisaa jechuudha cinaa tokkoon hojii hojjechiisaa hojjetaa cinaa tokkoon ammoo deemee qalabatii bitadha waan baay'ee nama garraamu baay'ee ulfaataa yeroo sanii alhamdulillahi garuu darbee jira jechuudha baay'ee ulfaataa ture yeroo sun jechuudha itti bakka itti of qopheessanii lafa jala silaa bulii 15 waa ta'u ji'a haa ta'u torbaan waa ta'u iraftii itti fudhatanii akkasuma ammoo of tottolchuu jira waan garaagaraatu jira wanti dubartiirraa eegamu hedduu jira waan akkasii isaan hin dabarsine jechuudha waan biraatti miti istiin iyyuu hin seenne jechuudha istiin illee hin seenne akkasumatti jechuudha alhamdulillahi darbee jira akkasumatti hojii kiyya hojjetataa maatiin kiyya dhufanii maatii kiyya wajjin isa wajjin deemee qalabati illee waa hunda akkasuma bibbitadhe walumaa galatti an abbaa manaa kiyyaan maatii irraan kaa'ulitti dhufnee malee faanal nallee hin bunne gara halaalaatii walitti dhufne alhamdulillahi rabbil alamin gara halaalaatii walitti dhufne gara halaalaatiin anaaf inni wal fuune jechuudha walumaa galatti malee an faanallee hin lidhe nallee hin bunne sargiin ka waggaa tokko duraati ani maaliif viidiyoo san gad isin dhiisuu dide as keessatti waa hedduu dubbadhee jira yeroo hin qabu yeroo hin dabarsine silaa gizee qalabatii bitadhu san isiniif waraabuu qaba yeroo san umurazaan illee biyya hin jirtu biyya alaa jirti hin beektanii namni akkasii cinaa akka shamaraatitti jechuudha hiriyaa shamaraallee hin qabu namni cinaa namaa dhaabatee ijoollee shamaraati waan kanarra akka nama gargaaru hin beektanii ijoolleen shamaraa cinaa keessan jiraachuu qabdi namni viidiyoo akkasii na waraabullee hin jiru viidiyoo kana waraabu haadhatiyya jechuudha viidiyoo manatti ta'e yeroo bootaa meeshaa itti ta'ee viidiyoo kan waraabaa haadha kiyya ture garuu haati tiyya immoo soddaa ofii faanaa deemanii yeroo qalabatii bitan tasaa akkasii nama hin waraabdu obboleettii tiyya zabiibaalleen baay'ee nafaana cinqamtee bu'aa bahii hedduu nafaana argite haadha tiyya biratti waan garaagaraa manatti ka qopheessu isii jechuudha
jechuun ijoollee shamara mana hafte keessa mana maatii jirtu keessa isiidha xiqqoo waan ta'eef ijoollee biraa hin qabne ijoollee shamara xixiqqoodha duwwaa waan ta'eef isiidha jechuudha ba'aan hundi waan isirratti fe'ameef jecha yeroo qalabatii bitadhullee nafaan hin deemne akkasuma yeroo uffata bitadhullee nafaan hin deemne micittii adda addaa tiyyata akka jira isii faanaa deemne isin nafaanaa deeme viidiyoon na waraabamne abbeeraa kiyyaa obboleessa kiyyaa fi abbaa manaa kiyyaa wajjin deemne nama hagasitiin deemne jechuudha nama 5 moo 4 deemne abbaa manaa kiyyaa abbeeraa kiyyaa obboleessa kiyyaa micatti adda addaa tiyyaa miizeen ataati miizeen irratti itti qal'oota akka argitaniirtanii nama haganaatiin deemne qalabatii uffata illee binne viidiyoo walumaa galatti kan qalabatii ta'ee kan uffata ta'ee waraabamne jechuudha walumaa galatti ani hasaasa gaafa deemu sargiin kiyya boru jedha har'a hasaasa deemee sargiin kiyya iftaan jedha har'a illee meeshaa namaa geggeessaa ture warri meeshaa san yeroo san isin keessa hin beeytanii an guyyaa takkallee nama natti aaruu danda'anii garuu warri meeshaa irratti jechuudha yeroo hojii irratti natti taqayyamta yoo jiraattan guutuutti akka dhiifama naa taatanii guutuu isin gaafadha an garuu gara kiyyaa nama hin miidhu jechaaf ofii kiyyaa of miidhe isin hin miidhu jechaaf ofii kiyyaa miidhamtuu ta'ee erga achi dhaqee booda jechuudha maatii kiyya bira erga dhaqee booda warra miikaappii hojjetu jechaadha guyyaa san nama mushurru asii qabannee deemnee birrii xifii kafallee jechuudha akka istiidiyoo kafalan san xifii san lamaan kafallee asii qabannee makiinaa keenyaan asii qabannee deemnee jechuudha hasaasa halkan san miikaappii hojjetataa turre waa hundaayyuu jechaadha akkasitti dabarsee erga heerumee boodallee mushurummaallee akkas buutuu hin dabarsine dhugaa dubbachuuf ani heerumee torbaan tokko guutuu bulii 8 har'a jedha hojii deebi'e jechuudha torbeen kee har'a jedha hojii deebi'e achi booda bulii 15tti maatiin kennallee abbaan kiyyallee na waamee bulii 15 booda jechuudha proogiraamii sanillee isin hin waraabne ani baay'ee biizii ture yeroo sanitti sababa nam viidiyoo gad isin dhiisuu dideef baay'ee biizii ture umurazaa yookaan zubeedaan na bira hin jirtu akkasitti osoo isin na bira jiraatte kana guutuuyyuu hin argu sababa isin na bira jirtuuf sababa zabiibaan na bira jirtuuf har'a viidiyoo da'umsaa kana gara isin dhiise malee baay'ee ulfaataa ture maal jedhee jara galateeffadhu hin beeku an hiriyyaallee hin qabu hiriyyaan tiyyaallee zubeedaa fi umurazaanii wallaa hiriyyaa takkatti hin qabu ani dhaladhee hagana ga'ee hiriyyaa shamaraa hin qabu hiriyyaan tiyyaallee obboleeyyan tiyyaa sababa sanii jecha viidiyoo gad isin dhiisuu dhabuu kiyyaaf baay'ee isin gala ifama isin gaafa irra deddeebi'e ijoolleen baay'een hin jirtanii sargii kiyya kadha geettanii jirtanii viidiyoo gad nu dhiisettanii ijoolleen hedduu na gaafattanillee hin jirtanii viidiyoo sanillee yeroo sanillee hedduu sargii kan viidiyoo sargii keetti gad nu dhiisii nuyyuu ergi namoonni keessaan dhuftanii naan jettanii jirtanii hin beektan jedhee yaada sababa saniif dhiifama guddaa isin gaafadha ani maamila kiyyaaf jedheeti malee ofii kiyyaa of jibbee yookaan ofii kiyyaa gammachuu jibbeeti miti sababa sanii fi dhugaa dubbachuuf jecha wallaahi kaameraamaanii ture waan isin garram kaameraamaanii birrii kafallee jechuudha kaameraamaanii waamnee kaameraa qabatee manatti dhufee jechuudha kaameraamaaniitu waraabee sargii kiyya jechuudha garuu kaameraamaanii sanirraa viidiyoo sanii fudhanne viidiyoo kan akkami isin gadhiise kan namni silkii waraabe walitti idiitti godhee isin gadhiise jechuudha viidiyoo sargii xixiqqeeshuma kan argitanii kan namni silkiidhaan waraabbate gad isin dhiise malee kaameraamaanii ture wallaahi lesin kaameraamaanii ture viidiyoo kaameraamaanii waraabe san kaameraamaanii irraa fudhanne biizii ta'uu kiyyarra jechuudha hojiin biizii na godhee meeshaan yoo an sargii heerumee achas deemu meeshaan ijoolleen irra jira abbaan manaa kiyya boqqojjiidha sargiin baadiyaa ture warri maatiin baadiyaadha waan ta'eef baadiyaa sanitti niitoorkiin hin dalagu waayifaan cufaa silkiin cufaa sababa saniif torbaanii as deebi'e jechuudha akkasitti mushurrummaallee akkas guutuu hin dabarsine garuu gara alhamdulillah isa guddaa gara halaalaati walitti dhiyaannee gaafii isin gaafattan hundaaf jechuudha deebii argattan jedhee yaada ammallee gaafii yoo qabaattan koomentii irra naa barreessaa viidiyoo kiyya kana saabskiraayib laayik sheer naa godha asuma wanta ani isin dhaamachuu barbaadu viidiyoon kiyya haga viidiyoo hojii kana jamare hoggaa meeqa akka ta'e hin beektanii garuu saabskiraayibiin kiyya baay'ee gadi bu'aadha viidiyoolee yoo isin gadhiisu garuu waan badaallee akkasitti gadhiisee hin beeku waanuma gaarii waanuma hojii yookiin waanuma nyaata waanuma bakka gaarii waanuma dhugaa irratti hundaa'e gad isin dhiisaa isin garuu akkasitti namni na jaalattanillee hin jirtanii garuu iyyuu viidiyoo kiyya kana mee namni laaltan hundi keessanuu saabskiraayibii naa godhaa isin hin jira viidiyoo kana akkuma wal beektanii walirra sheer godhaatii akka naa laallamu taasisaa isin hin jira gaafiin ani isinirraa qabu sanuma malee wanti an xiqqoo isin aare kana malee wanti biraallee hin jiru yoo namni natti mufattanillee jiraattanii dhiifama naa ta'a isin hin jira dhiifama onneerraa isin gaafadha hedduu isin jaaladha isin kabajaa maal akka jedhee isiniif ibsu hin beeku hedduu isin jaaladha isin kabajaa naaf galatoomaa isin jedha gaafii isin qabdaniif deebii argattan jedhee yaada zulaan hanga heerumte waggaa tokko oli jechuudha sababa saniif jechuudha angaruma halaalaati walitti dhiyaadhee abbaa manaa kiyyaan isin jedha isin jaaladha isin galateeffadha nagaatu